kenna kabajamoo amma oduu ijoo isin dhaggeessifnam. Faanuuwwan Amaaraa yeroo ammaan kana balaa guddaa kaasuudhaan daangaa Oromiyaa cabsaniitiin salaale seenaniitiin jiru. Aanaa Abbichuu keessatti tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhachaatiin jiraachuun isaanii beekame. Salaalee aanaa Abbichuu ganda Mandiidaa keessatti poolisoota 5 ol ajjeesuu fi akkasumas baankii Itoophiyaa fi baankii Oromiyaa saamaniitiin jiru. Waajjira poolisiitiifis rasaasaa fi meeshaawwan rasaasni keessatti baafamu qawwee kan jedhamuu fi meeshaawwan gurguddaa hedduu saamaniitiin jiru. Jawwisaan naannoo Amaaraatti kan amma Faanoo jedhee waamu qaamni seeraan ala biyya Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti dhaabbateetiin jiru kun jawwisaan yeroo ammaan kana poolisoota federaalaa dhalattoota Oromoo kan ta'an kan naannoo Amaaraatti leenjii irra jiran iddoo masalxanyaa leenjii naannoo Amaaraa keessa dhalattoota Oromoo qofa cukeetiin fooyuudhaan tarkaanfii lubbuu balleessuu irratti fudhateetiin jira. Godina Shawaa Bahaatti yeroo amma jawwisaan kabajamu. Oromiyaa cabsuudhaan aanaa Fantaallee keessatti yeroo ammaan kana finxalayyiin Amaaraa Faanoo kan ofiin jedhan ganama subii irraa jalqabanii lola ciccimaa banuudhaan dhukaasa gurguddaa banuudhaan daandii Finfinnee Jibuutii geesse cufuudhaaf yaalii guddaa irra kan jiran iddoo Qorkee jedhutti tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhachaatiin jiraachuun isaanii dhagahame. Mootummaan yeroo ammaan kana jawwisaa irratti magaalaa Gondar keessatti tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhachuun isaanii dhagahame. Yeroo ammaan kana magaalaa guddoo naannoo Amaaraatti aanteetiin kan argamtu magaalaa Gondar keessatti dhukaasni gurguddaan yeroo ammaan kana dhuka'aatiin jiraachuun dhagahame. Dhukaasa kana irratti mootummaan tarkaanfiiwwan keessa deebii hin qabne tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhatoota kenna kabajamoo amma oduu amma isin dhaggeessifnam. YouTube keenya subscribe gochuudhaan hordofaa. Aggaammiin naannoo Amaaraa irratti biyyattii irratti aggaamame fashaleessuuf warreen magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa fi waajjiraalee mootummaa federaalaa keessa taa'anii hokkora meeshaalee waraanaan deeggarame naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru qindeessanii fi tumsan irratti tarkaanfii fudhachuu akka qabu uummanni akeekkachiiseera. Humnoonni finxaleeyyii Amaaraa hokkora meeshaaleen deeggarame naannoo Amaaraa keessatti kaasan gara magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa garagaraatti babal'isuuf yaalaa jiraachuun nu dhaqqabeera. Jijjiirama siyaasa Itoophiyaa keessatti 2018 dhufee hordofee humni finxaleeyyii Amaaraa tarkaanfachiisu Faanoon muddama siyaasa haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz Tigraay irratti raawwataa tureera. Uummata Oromoo kan jijjiirama siyaasa Itoophiyaa keessatti fide ammoo abbaa dabara yookaan ammoo taranyaa jechuudhaan olola jibba siyaasaa irratti oofaatiin jira. Jawwisaan humni kun jibba Oromoo fi Oromummaa irraa qabuun duula Oromummaa dhabamsiisuu erga jalqabee bubbuleera. Ayoon muddama siyaasa jawwisaa naannoo Amaaraa gara kutaalee biyya birootti babal'isuudhaan kun haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate uummata Oromoo irratti raawwatuu fi akkasumas aangoo qabatu uummata Oromoo fi saboota biroo cunqursuu akka ta'e maddeen keenya eeraniiru. Humnoonni kunniin magaalota naannoo Oromiyaa keessatti hokkora kaasuuf dhoksaan humna qindeessaa akka turan ragaan isaanii dhaqqabeera. Magaalonni hokkora akka keessatti ka'uuf filataman kanneen akka Adaamaa, Shaashamannee, Asallaa, Finfinnee, Dirree Dawaa, Ciroo fi kanneen biroo akka ta'an odeeffannoon isaa nu gaheera. Humni kun abbootii qabeenya naannoo Amaaraa kanneen akka Warquu Ateenoo, Bilaayinee Kindee, Yibaluu Masawaat, Abduu Araggee, Zannabaa fi kanneen birootti qindeeffamanii jeequmsa kaasuuf ajaja eeggachaa jiraachuun ibsameera. Abbootiin qabeenyaa kunneen manneen kuusa gurguddaa magaalota Shaggarii fi Finfinnee keessa qabanii meeshaalee waraanaa kuusaa jiraachuun kan himan maddeen keenya. Mootummaan hordoffii to'annoo abbootii qabeenya humnoota finxaleeyyii Amaaraan deeggaran irratti taasisuu akka qabu dhaamaniiru. Itti bu'iinsa
walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi fannoo jidduutti adeemsifamaa jiru keessatti qondaalonni mootummaa Bilisiginnaa miseensonni mana marii bakka bu'oota Finfinnee hooggantoonni Itiyoo Teleekoom hooggantoonni miidiyaalee fi abbootiin qabeenyaa dhalattoota Amaaraa ta'an hidhannoo odeeffannoo loojistiikii fi kanneen birootiin hidhattoota faanoo deeggaraa jiraachuu ragaaleen keenya ni himam. Mootummaan qaamolee kana keessaa harka qaban hordofuu fi tarkaanfii malu irratti fudhachuu akka qabus hubachiifneeti jirra. Gartuun finxaaleeyyii Amaaraa biyyattii keessatti olaantummaa saba tokkoo kabachiisuuf saboota biroo immoo balleessuuf fi akka fedhanitti bitanii bulchuuf karoorfatanii kan hojjetan jiraachuu ta'u miseensonnii fi deeggartoonni garee kanaa dubbataniitiin jiru. Gareen kun Itiyoophiyaa jechuun Amaaraadha, Amaara jechuun Itiyoophiyaadha jechuun saboonni biyyattii keessaa kan biroon biyya akka hin qabannetti ilaaluun olaantummaa sirna durii fi garee tokkoo kanneen leellisanidha. Jibbiinsa akka aanolee fi akka calanqoo maadaa kaleessaa kan uummata irratti deebisuuf deemanidha. Jibbiinsa sabaa fi sablammootaa biyyattiitti qaban ifatti miidiyaalee isaanii lallabaa jiru. Sochiin naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru biyya alaa taa'anii adda durummaan kan qindeessaa jiran keessaa Shaalaqaa Daawit Walde Goorgis Itiyoophiyaa keessatti saboonni biroo of danda'anii mirga ofii bulchuu mirkaneessuu hin danda'an jechuudhaan ibseetiin jira. Gareen finxaaleeyyii kun aangoo biyyattii erga to'annee booda teessoo siyaasa saboota biroo Finfinnee keessa yoo baasne malee Amaarri nagaan jiraachuu hin danda'u jechuudhaan sochii naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru jajjabeessuuf deeggaruu irratti argamu. Oromoo dabalatee sabootni biyyattii diinota keenya gurguddaa jechuun Itiyoophiyaan Amaara malee jiraachuu akka hin dandeenyee fi eenyummaa biyyattii addunyaa irratti baasnee kan beeksifne Amaaraadha jedhanii amanu. Akkaataa ittiin teessoo mootummaa federaalaa to'atanii saba booda saboota biroo akkamiin cabsinee akka duritti binna kan jedhu irratti hayyoonni isaanii qorannoo gochuu hojjechaa jiraachuu Shaalaqaa Daawit Walde Goorgis himaneetiin jiru. Galmi isaanii 4 kiiloo ta'uu kan himu ka'umsi isaanii Gondarii yoo ta'u namni kun gama biraan immoo kaayoon fannoo hidhachiisuu diina uummata Amaaraa biyyattii keessaa qulqulleessuu jechuudhaan diinotni Amaaraa saboota biroo akka ta'an dubbata. Hooggantoonni humnoota siyaasa finxaaleeyyii Amaaraa biroon akkasuma aktiivistootaa fi miidiyaaleen finxaaleeyyii Amaaraa biroos ejjennoo wal fakkaataa qabaachuu deddeebi'anii ibsaatiin turan. Obbo Yohaannis Balaahinee qindooma Bilisiginnaa Amaaraa fincila naannoo Amaaraa deeggaraa jiran immoo saboota biroo jibbuun haalaan barbaachisaa fi injifannoo kana sabiskiraapsii gochuudhaan